sabaatti ittiin jiru waa'een guutummaa saba kanaa waa'een murannoo fi kutannaa saba kanaa waan ajaa'ibaati. Nu uf dinqisiifachuu uf jajjabeessuu qofa osoo hin taane waan hojiin saba kanaa argisu akkuma hirrina qabnu akkuma rakkoon tokko tokko jiru garuu gaafa xiiqiin garuu gaafa uf kennanii dantaa nama dhuunfaa osoo hin taane kan walootutti caala jedhanii socho'u akkuma kun hundumti ka ta'u waa'ee diinagdee ofii qisaasuu yookiin ammootu hojii ofii dhaabanii qabsoo irratti bobba'uuti miti. Osoo kana deemaan marti hidhamu osoo daa'imaa fi manguddoon hilamin hunda isaanii osoo walitti qabanii ajjeesan balaa du'u hidhamuun isa lammataatiyyuu balaan yookiin miidhaan diinagdee isa sadaffatu yookiin achii gadi balaan ajjeefamuu osoo itti jiru ummanni kun ajjeechaa irra tankaarfataa reeffara tankaarfataati namni kuni kan qabsaa'aa osoo mana tokko keessaa namni lama sadii dhumatudha qabsoon kun gaggeeffamaa. So garuu wanni qabsaa'amaaru fi qabsaa'aniituma wocaniituma ka ajjeefame ka du'e yookiin ka ajjeefame awwaalatanii isa madaa'e yaalataa qofa manatti galu miti. Dhumni qabsoo kana kaayyoon saba kanaas kana miti. Wanni qabsaa'amaaruuf gatiin kun hundumti kan kafalamaaruuf jijjiirama barbaadamu san waan ummanni kenna hawusan fedhii isaa san bakkaan gaachuudha. Kun ammootu waan akka salphatti ta'uu miti yoo of gowwoomsaate malee. Diinni nu afoo dhaabates diina seera beekuu miti. Diina lubbuu namaatiif kabajaa qabu miti. Lubbuu Oromoo dhibba lamaa konkolaataa lama ibiddaan gubattetu caala Itoophiyaa keessatti kuni gaafii hin qabu. Waanuma mootummaan guyyaa guyyaa nutti himaa oolu waanuma miidiyaan isaanii bifa walirraa hin cinneen guyyaa guyyaatti gabaasaa oolan argineerra. Lubbuun Oromoo 50 gatii konkolaataa akka hambaaftu biyya san keessatti. So haala kana keessatti obbo Banti qabsoo akkamii xiiqii akkamii murannoo akkamii tokkummaa akkamiiti kan nu ceesisu. Fakkeenyaaf fagoon deemnu qabsooma biyya ollaatti gaggeeffame Suudaan Albashirin okay kan Suudaan tusun dhagin kan Oromoo kenne wakaasne yeroo dabre yoo xiqqaate waggaa 3 waggaa 4 nu gaafate qabsoo hadhaa sanii gaditti ni xumura ture yookiin ammootu saffisnee xumurres waan biraati. Garuu biyya ollaa Suudaanitti yoo dhufne Albashirin kuffisu yoo xiqqaate qabsoo hadhaa gara baatii 4 gaafatudha uummata Suudaan kan gaafate. Ammoo matana yeroo ammaa kanatti Belarus baatii 3 gahe urga resistance cimaan eegale. Ummanni keenyas of gowwoomsuun qabu. Injifannoon torbaanitti dhufu. Injifannoon baatii lamatti dhufu dhabu mala. Garuu injifannoon dhufa shakkii hin qabu. Mee dhimma xiiqiin qabsaa'u murannoon qabsaa'u tokkummaan qabsaa'u waa'ee ajjeefamuu hidhamuu fi qisaasama diinagdee namarra gahus irra aananii waan boru dhufsan kan duratti waliin dubbataa turre san isiisan akka ji'aatti yookiin akka aduutti uffatatti argaa abdii guddoo san argaa xiiqiidhaan socho'uun obsaan socho'uun akkami karaa alatti karaan biraa karaa ittiin injifannu ni jira obbo Banti. Galatoomii Nasru egaa qabsoon hadhooftuudha. Ni beekama kuni firii ishee immoo ni mi'oofti. Birmadummaadha, walabummaadha. Kanaafuu gaa fagootti isa ilaallu sana birmadummaa keenyaaf mirga abbaa biyyummaa hiree ofiin murteeffachuu sana kaayyeffannee deemna waan ta'eef hadhooftuu yoo taatellee dandabannee qabsoofna jechuudha. Akkaataa muuxannoo biyya lafaa kana yookiin immoo addunyaa kana kanaan dura galmaa'ee jirutti abbaan hirree tokko kuffaatiin abbaan hirree tooftaa tokkittiidhaan lafaan ga'uun tarii ulfaachuu danda'a. Tooftaalee adda addaa deebisee immoo dhiibbaa pressure isa jedhamu sana dhiibbaa karaa adda addaatiin yoo irraan gahame kuffisuu ni danda'ama jechuudha abbaa hirree tokko. Dinagdeen karaa tokkodha. Inni tokko immoo hawaasummaa irraa jara kanaa qoqqobachuu isa jenne sana deebisees isa qofa utuu hin taane non-violent interventions inni jedhamu kun namoota fakkeenyaaf namooti akka isaan jara kana wajjin hin hiriirre deebisees immoo warrumti isaanii wajjin hojjetan illee hojii sana akka isaan hin milkoofsine yookiin militarii keessa warri jiran
warri raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran warri poolisii keessa jiran gadi bahanii akka uummata isaanii hin ajjeefne rukunne isaan irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e deebisees immoo maal jedhamu isaanii piketing kan jedhu tokko eevinjiin namoota fakkeenyaaf mana mootummaa keessa warri hojjetan mootummaa uummataaf quuqaa kan qaban uummata irraa dhufan kana uummata isaanii isa dararame kanaaf warri quuqaman karaa danda'ame hundumaan uummata bira dhaabbachuudhaan mootummaa abbaa irree kana faallaa keessuma jiraatan jechuudha faallaa dhaabbatanii jara kana jilbeeffachisuun barbaachisaa akka ta'e hojiittis akka firii qabus argameera. Fakkeenyaaf inni sila dubbadhee waa'ee Slobodan Milosevic kan inni kufe tokko waan akkasiitiin lafaan gahuun danda'ame. Egaa fakkeenyaaf qabsoon hidhannoo maal barbaachisa? Namooti gaafa dhaqan waan hundumaa isaanii dhiisanii jiruuf jireenya isaanii dhiisanii qawwee bitanii aduun sun jedhin roobaan roobatuun jedhin bosona keessa jiraatuni akkuma kana inni qotee bulaanis inni horsiisee bulaanis inni daldalullee inni baratus inni waajjira keessa hojjetus akkuma nama dirree waraanaa jiruutti of lakkaa'ee yoo dinagdeen isaas qisaasame yoo barnoota isaallee booddeetti hafe birmadummaa isa bor dhufuuf jedhu abbaa hireessaa murteeffatu yookiin hireessaa nama ofii murteeffatu ta'uusaa fuula duratti ilaallatee har'a dandamachuu qaba. Gadi taa'ee qabsoo walirraa hin cinne continuous pressure jara kanarraan gahuutu barbaachisa jechuudha. Amma argitee yoo jette qabsoo qarreen godhaa jirtu kuni waan salphaa miti beektaa? Yeroo isaan qeerroo eegan qarreen itti baate borga nama hawwanni gadi ba'anii waa jechuu qabu. Isattaanuu jaarsoliin gadi ba'anii waa inni jedhu karaa adda addaa abbootiin amantii isaan jechaa jiran waan salphaa miti baay'isoo kaleessa namoota argaan ture OMN irratti namooti karaa adda addaa kana dhiibbaa irraan gahaa jiru itti fufuu qaba. Qabsoo walirraan cinne dhiibbaa walirraan cinne mootummaa kanarraan geessisuun baay'ee barbaachisaadha. Amma deebisee maalidha waa'ee practically immoo karaa ugguruu kanarratti wanti xinnoo ishee gorsaa qeerroodhaaf kennuu barbaadu maaliif ergaan biyyarraa dhufus ni jira waan ta'eef amma akkuma beekamu practically qabsoon naannoo ijaarsi qeerroo kan jabaa ta'ee jiru magaalaa keessa. Amma kan inni immoo karaa uggurru immoo baadiyyaa keessa maaliif kan inni karaa cufnu baadiyyaa keessa magaalaa keessa. Amma gaa ijoolleen qeerroon magaalaadhaa qeerroo baadiyyaa keessa jiranii fi deeggarsa taatatti godhan irratti mari'achuu qabu. Nuyi as teenyee kana ittiin jechuun nurraan jiru nurraa isin eegamu isaan karaa bahaniif karaa galan isaantu beeka karaa diinni isaanii isaaniin arganne diina isaanii haxxee hidhanii karaa ittiin adeemsa isaanii ugguran hundumaa isaan beeku. Kanaaf iyyuu kan nuti irra jirru qeerroon magaalaaf qeerroon baadiyyaa quba wal qabaadhaa kan jedhuun itti dabaluu barbaada. Karaa achi inni eegalame itti fufuu qaba. Abbaan hirree uummata mo'atee hin beeku. Yeroodhaaf dararuu danda'a. Uummati inni bula malee ni oola malee uummati ni mo'a. Kanaaf yaa uummata Oromoo nafxanyaan Abiy Ahmediin ergatee isiniin dararaa jiru kun bor iftaan isa dur moonee cabsinee mirga keenya kabachiifachuudhaaf gara fuulduraatti saffisaan deemaa jiru sana karaatti nu hambisanii gara iddoo boodaatti nu deebisuu barbaadu waan ta'eef qabsoo walirraa hin cinne gootanii mootummaa kanaa akka jilbeeffachiiftan abdiin qaba jedheetan kanumaan barbaada kanaaf. Galatoomii bu'aasnaa qeemee gara keetti dhufa atis gabaabsiitumaan yaada dhumaa nuuf laatime waa'ee akkamiin qabsoofne akkamitti diinarraannee akkamitti mo'achuu dandeenya waan jedhu kanarratti dhaamsa qeerroodhaaf marsaa arfaffaarra jirra keessumaayyuu marsaa arfaffaa kana bifa kamiin goolamuu qabnaadha short term issue kan ammootu waliigalaas akkasuma akka sabaatti maal jetta kanarratti.
Ayyee bal'aadhaan mari'annee qabxii baay'ee babbareedaa kaaftanii. Ani qeerroo dura dhaamsa tokko kanan dabarsuu barbaadu ummatuma keenya guutuudhaaf. Tooftan nuti haga ammaatti hin fayyadamin tokko jira. Poolisii jira, humna addaa Oromiyaati jira, akkasumas raayyaa ittisa biyyaati jira, milishaa jira Oromiyaa keessa. Namoonni kun ilma namaati, fira qabu, gosa qabu, qe'ee qabu, warra qabu, obboleeyyan qabu, obboleettii qabu, abbaa haadha qabu. Sabni Oromoo biyya alaa kanallee kan jiru fira baay'ee qaba poolisii keessaa, waraana raayyaa ittisa biyyaa keessaa. Karaa danda'ameen hunduu fira ofii poolisii yookaan waraana keessa yookaan dubbisuu qaba. Ittimuu qaba. Saba kee hin ajjeesin. Saba keetitti boru hafta mootummaan sirraa gara akkuma wayyaaneen maqalee galte kana kunillee si gatee bada. Darguun waraana isaa bittisee Zimbabwee gale karaarra taa'aniit sabuma isaanii san kadhachaa turani agarree jirra jedhanii ittimuu danda'uu qaban. Kuni baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Namni ani Oromoodha jedhe Oromoo quuqame hundi fira isaa waraana keessa, poolisii keessa, raayyaa ittisa biyyaa keessa, milishaa gagawutti ollaa keessa quunnamee kanatti himuu qaba. Yoo dandeesse ummata keetirraa qoli. Yoo qoluu hin danda'in immoo ummata keen ajjeesin, qawwee ummata keetitti hin garagalchin. Boru mootummaan sun hin diigama, kufaa jira jedhanii akka itti dhaamanan barbaada. Namuu fira qabu. Kan biraa qeerroon dhugaa dubbachuudhaaf haala nama boonsuun gaggeessaa jira. Qorra keessa, rooba keessa, dhoqqee isaan keessa deemanii karaa cufan. Roobaaf dukkana ifan qabne, dukkana gannaa kana keessa deemanii karaa cufan argaa jirra. Suurarraa, viidiyoo biyyarraa dhufurraa argaa jirra. Kun hedduu nama boonsa. Isaanis kophaan jiran biyya alaa kanatti wanni ta'e dhugaa dubbachuuf waan takkuu ta'e hin beekne. As Oslotti guyyaa 4 rooba keessa bulte ijoolleen balbala waajjira mootummaatitti. Jarmanitti guyyaa 4-5 argitaniirtu imbaasii cufanii. England, Ameerikaa steetii adda addaatitti karaa cufanii, imbaasii cufanii, hojii ofii dhiisanii akka mootummaan yookaan dabballeen mootummaa sanii Oromoo biyya alaatiin jiru hambargarii quufaniiti, ofii ruuzii quufaniiti jettu san odoon ta'in qorra keessa kottoffatanii hollachaa qorra biyya ormaa kana keessa bulanii isin cinaa dhaabbachaa jiran ammas isin cinaa dhaabbatu. Kanaaf yaa ummata Oromoo qarreef qeerroo qofatti dhiisuu hin qabnu. Qarreef qeerroon dhumaa jiru jaarsi, jaartiin, gaheessi, barsiisan, barsiiftuun, hayyuun Oromoo yeroo isa dhumaatiif ijoollee cinaa dhaabbatee qabsoo kana karaa danda'e maraan diinatti karaa cufee ofirraa buqqisuu qaba kan jedhuun qaba. Isa dhumaa kanan jechuu barbaadu qarreen yeroo isaan kophaa isaanii hiriira ba'an qeerroon karaa cufuu qaba. Itti makamuu qabu. Akkaataa qarreen itti hiriira ba'aa jiran kun hedduu cimaadha. Dhageettii qaba addunyaa irrattis aadaa keenyanis wal qabataadha. Kanaaf isarratti qeerroon karaarraa cufuudhaan gahee taphachuu qaban jedha. Kanumaanan goolaba galatooma. Galatoomii mee Dr. Jamaalaatis yeroo daqiiqa tokkoon caalletti ergaa qeerroodhaaf akkasumas guutuu uummata Oromooti waan irra ta'aruu fi waan guyyoottan dhufan kana keessumattuu isuma yeroo gabaabaa kanarratti. Dhaamsi ani qabu qabsoon kenna haga abiyyi kufu haga walabummaan dhufu galiin kenna kana ta'uu qaba. Wanni kana jidduu jiru hidhamaa hiisisuu waraana qe'ee kennarraa buqqisuu caasaa dinagdee caasaa gabroonfataa caccabsuun kukkutuun biyya alaatiif keessa walitti qindeessinee tooftaa adda addaa yeroo adda addaa irra hojjechuun hifannoota malee haragalfii malee hojjechuun waan galii kennatti nu geessu. Amma booda Oromoon gaafii uduun taane fedhii qaba. Fedhii biyya ijaarachuuti qaba. Fedhii walabummaa qaba. Fedhii bilisummaa qaba. Fedhii abbaa barbaade mootummaa ofii godhatee ijaarachuu qaba. Ule'een nu bulchuu hin barbaachisu. Kanaaf lagannaani
mala qabsoo keessaa waan tokko yoo lagannu bittaa gurgurtaa callaa oduun taane siistama yookiin ammoo sirna mootummaa cunqursaa san hunda isaa lagachuun nurra jiraata. Fakkeenyaaf walgahii yoo waamanii walgahii jaraa irra hirmaachuu dhiisuu dabalata. Maaliif legitimacy kenninaaf jecha daazummaara wanni nu achi dhandhee dubbannu wanni achi dhandhee nu goonu jijjiirraan fidu maaliif jara barsiisuuf hin deemnu hin beekan waan godhaa jiran hin beekan siistama ofii tikfachuuf godhu jiran yoo laganne jara salphifna yoo irraa baqanne ariisaa dhiifne yoo irraa dheessine jara kana injifachuu dandeenya akka salphatti. So hidhamtoonni waan balleessan hin qaban yakki isaanii oromummaa. Amma tooftaan isaan fidan maali? Birrii 10,000 20,000 irraa fuudhaa wobii jedhaa gallaksan osoo badiin hin jiraanne. Horii isaan fuudhanii immoo rasaasatti hin bitatan waraan ofiitiif kafalu jiran. Kanallee diduu qabna. Plus siistama san keessatti sirna amma jiru san keessatti nama beekaa si miidhe nama beekaa si hidhe tokko irraa nama yakka sirra hojjete irraa haqa hin eeggannu. Mana murtiitti deddeebisanii jennee sirna isa irraa waa eeggachuun nama argite gaangee dhala eeggate isa irraa eeggachuu hin qabnu yoo muddina yoo itti micciirre waan barbaannu arganna. Hojii dippiloomaasii ka amma Basnaaqanii fi Bobantiin jedhan kanneen illee kamil keessu yoo isin biyya keessa jabaattanii hojjettan. Yoo kana isin hojjetin wanni nu alaggoonu kun kadhaa callaa ta'a namni gurra nu kennu hin jiru. Mootummaa san muddaa hidhamtoota keenya micciirree harkaa buufan dinagdee keenya qabeenya keenya hin dhoogganna. Du'aaf ajjeechaan galii keenyatti akka furguggaannee ariifannee deemnu nu godha malee irraa nuun oolchu tokkummaa keessan eegaa galiin keenya haga abiyyi kufu haga walabummaan dhufu. Ulfaadhaa. Ayyee Dr. Jamal hedduu galatoomaa ulfaadhu. Egaa anis waan takka jedheetiin takka nama jedheetiin xumuruu barbaada. Kan akkuma ammaa Oromoo san Oromoodhaaf kan jiidhe roobaaf hin badaduudha. Waa'ee ajjeefamuu tokko lama miti kan irraa dhumate. Yoo hidhamuu namni hundumti namni firri irraa hin hidhamne hin jiru. Waa'een hiyyummaa umrii guutuu keessa jiraanne waa'een saamamuu ammoo isa durii qofa osoo hin taane ammallee nama waa maallaqa qabu waraanni poolisiin ganda keessa deemtee si hiinaa akkasi goonaa maaliidhaan maqaa adda addaatiin guutuu Oromiyaa keessatti 50,000 100,000 nama saamaaran kashlabbummaan hanni ijaba baase kanaa olii tokkochillee hin jiru. Qeerroon hoteelta jabeessii qabi hafuura itti kuti humna kana humna mootummaa hala ceessi ganda keessa haa fiigdu malee wanni sii fiddu tokko hin jiru ammaa dadhabe as fiigdee achi fiigdee amma harka kennatti hin danda'amu warrumaan ergamu kanatu nu gahee dadhabe jedhanii si'ii karaa cuftuu si bira dhaabbatanii si ilaaluuf deemanii jechuudha. Gara jalqabaa kana baatii takkaa lama fiiguu dandeetti. Ammoo gaafa qabsoon kun harkifate tooftaan qabsoo kana mootummaan daddafee humna qabu hundatti fayyadamee keessaa bahudha. Nuti ammoo achi diriirsuudha akka humni isaanii dadhabee adeemsa keessa harka kennatan ajajni gubbaa gad dabru akka lafarra waa takka hin hojjanne itti muddi. Qotee bulaan oomisha kee yeroofis ta'u gabaa hin baasin. Wanti fe'anii Finfinnee geessan akka hin jirre yookiin akka dhabamu taasisi. Yoo ati oomisha buna gabaa hin baasne yoo ati dinnichaa yookiin shunkurtii gabaa hin baasne wanni makiinaan fe'uudhaaf ganda keessa Oromiyaa keessa fiigu hin jiru. Ofii isaatii uf cufaa jechuudha. Kana godhuudhaan agabsi. Finfinnee sababa kan keetiif quuftee adaba dhabuu quuftee Oromoo tuffachuu itti agarsiisi. Gaamuraatiin ammoo hojjettoonni mootummaa yoo keessaallee gadi bahuu dadhabdan keessaan mootummaa kana laamsheessaa odeeffannoo dabarsaa mootummaan kun hin jira osoo jedhu hururee akka garagalu taasisaa shoorri isin gamasiin taphachuu dandeettan tokko lama miti. Daasporaan qeerroo Oromoo quba qabaadhu. Warra maatii ijoolleen qeerroon irraa ajjeefameef birmadhu. Nama maatiin irraa rukutamee yookiin ammoo irraa hidhame hedduutu jira kanniiniifis birmadhu. Basaastonni ammootu badii keessa irraa dhaabbadhaa dogongora kana dura hojjetamaa ture irras baradhaa gara saba keessaniitti deebi'aa jechuun barbaada. Egaa mariin hanga ammaa geggeessine isuma kana Dr. Jamal Hebanoo USA irraa akkasumas obbo Asnaaqee Harkoo Norway irraa
obbo Banteen Sweden irraa Annas Ruhasan Netherland irraa hanga ammaatti gama teeknikaan kan wajjin ture Mahdi Junaidi hedduu galatoom ulfaadhu jedha sagantaa keenya irraa asumarratti